Dhukkuba namoonni dhukkubsatan keessaa 90% yaaddoo irraa dhufa yookaan ammoo yaaddoodhaan itti cima. Mataan namarraa erga citee booda sakandii 15f hanga 20 hojii isaa hojjechuu ni danda'a. Dhiigni mataa keessa jiru yeroo ji'ame kanaaf jiraachisuu fi wantoota akka yaadatu taasisuu danda'a. Daa'imni yeroo dhalatan ijji isaanii cuquliisa. Sababni kanaatis jiraachuu keemikaala meelaaniin jedhamu yoo ta'u, ifni ultraviolet jedhamu suutaan halluu ija cuquliisaa sana gara halluu ija sirriitti jijjiira. Daa'imman 2 dhalatan keessaa tokko yeroo dhalatan ilkaan qabu. Daa'imman gadaameessaa keessatti mallattoo qubaa yookaan fingerprint mataa isaanii kan qabaatan ji'oota 3tti. Namni hundinuu walakkaa sa'aatiif seelqeen xeetee dabarsa. Kunis yeroo itti jalqaba hanqaaquun dubartiitii fi sanyiin kormaa walitti dabalaman yeroo itti sadarkaa zaayigootii jedhamuttidha. Isa booda ariitiidhaan guddachuudhaan seelittiin of baay'iftee seelota hedduu ta'uudhaan guddatti. Tokko keenya keessa warqee miiligiraamii 0.2tu jira. Kana keessaa baay'een kan jiru dhiiga keenya keessa. Saantiima warqee giraama 8 ulfaatu hojjechuudhaaf dhiiga namoota 40,000 walitti qabuutu barbaachisa. Namoota biliyoona 2 keessaa nama tokko qofaatu waggoota 114 ol lafa kanarra jiraata. Namni tokko giddugaleessaan guyyatti jechoota 5,000 dubbata. Qaamota namaa keessaa guutumaan guututti muramee utuu beellee deebisee kan bakka of buusu tiruu qofa. Asiidiin garaachaa nama keessa jiru haayidrookilooriik asiidii sibiila bulbuluu danda'a. Qaama namaa keessa hiddi dhiigaa jiru otuu diriirfame wal qabatee maayilii 60 dheerata. Fageenyi marsaa lafaa maayilii 25 waan ta'eef hiddi dhiiga namaa yeroo 2 ol addunyaa kana ni marsa jechuudha.